أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله كوني برنوتا كينيا تابع أصول الثلاثة الرا تادب دمي في أفرفا إسات الأصل الثالث هندي سدفا أجر جرب قلنا ما تدرين نترجر أصول الثلاثة ما جنة الرّ hundee sadeen jenne hundee sadeen rabbi beekuu nabiyyi beekuu diinal islaamiin beekuu jenne rabbi beekuu hundee sadeen irraas lammaffaan diinal islaam beekuu jennee dabarsineer hundee sadaffaa ammatti seene jechuu usulu salaasaarraa harka sadi keessa harka lama finnee harka tokko qofa tafee jechu al aslu thaalis hundeen sadaffaanii معرفة بيكو نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نبي كيسن نبي محمد بيكو مالك تيغوستي سامالي وجين سامالي سرطة سقدة غاكم إسجر وهو إني محمد بن عبد الله محمد إلما عبد الله ابن عبد المطلب عبد الله إلما عبد المطلب ابن هاشم عبد المطلب المهاشم وهاشم من قريش هاشم مو قست إسا قريشي وقريش من العرب قريش نمو عرب الراي والعرب عرب نمو من ذرية إسماعيل هرتي نبي الله إسماعيل الراي ابن إبراهيم إسماعيل إلما إبراهيم الخليل قال لي ربي كنتهس النبي الله إبراهيم عليه السلام عليه نبي الله إبراهيم في وعلى نبينا نبي كي نرت اللي هاجرات عليه نبي الله إبراهيم الرهاجرات وعلى نبينا نبي كي نرس هاجرات أفضل الصلاة تعالى رحمة تعالى فارو والسلام haalaan nageenya irra haa jiraatu gosti nabi Muhammad akka kana jechuudha. Walahu min al-umri nabi Muhammad egaa gosti isaa maal inni Arabarraahi jechuudha. Gosa Arabarraa ta'e Qureeshii balbala Araboota keessaa balbala Qureeshii jedhama jechuudha. Sanarraahi nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kan argame biyya Makkaa keessatti dhalate. Walahu نبي محمد نجرا من العمر عمري الرا 63 سنة جاتمي في سدي عمري جاتمي في سدي كان إني دنيا الرجرات عمري جاتمي في سدي كان إني بيا الدنيا كان الرجرات جتشو نبي محمد عليه الصلاة والسلام عمري جاتمي سدي جرات بيا الدنيا الرجج
Shi dhifama shabakaatu na darbe dhagaamaa miti dhagaamatti fakkaata. وله من العمر 63 سنة عمري الرانا بمحمد في جاتمي في سدي تجرى جدي أما قال نبي محمد عمري جاتمي سدي تاي بركم نلتي قيان نلتي قيا كان جدني دانجسو كيستي واللبي تجرى قيا كان نلتي كان جدو كيستي واللبي تجرى مكة كيستي قيا إسنينا ربيع الأول قيا إسنينا وانا كسيتي جدن هجران دردي bara 65 35 hijiraadhaan duratti ammas jiraateedha. Amal fiil hangas jiraateedha malee bara hijiraa durarraa hangas amal fiil kan jedhamu hijiraa nabiyyiirraa amanni inni dhala keessa dhalate amata amal fiil jedhamee beekama. Amata Abrahaa namtichi jedhamu kaabaa diiguudhaaf dhaqe bara san keessa dhalate. Achirraa kaasee hanga hijiraa isaatti lakkoofsi kan lakkaa'ame ama hijiraa sanarra amal fiil bara jedhu sana bara sana dhalate jechuudha malee guyyaa kana dhalatee wanni jedhamu tokko wahii riwaayaan sahiihni hin jiru. Eegalee innumaa kan jedhamu kan inni dhalate Rabiul Awwal guyyaa meeqaati jedhan jedhe sofi guyyaa 12 guyyaa 16 guyyaa 17 guyyaa 14 guyyaa 15 keessatti wallabbiitu jira. Guyyaa warri suufiyyoota guyyaa kana dhalatee jedhanii kabajanusi dogongora. Guyyaan isaa haddadamee guyyaa kana wanni jedhamu wahii hin beekamu. Laakiin barri inni keessa dhalate amal fiil amajata jedhamu keessatti dhalate. Kanuma jedhanii bira dabarfachuutu bareedaadha jechuudha. Kan jarri suufiyyoota amma moolida jedhanii guyyaa dhalootaati jedhamu guyyaa du'a isaati. Guyyaa du'a isaati. Guyyaan dhaloota isaa hangana guyyaa kana jedhamee wanni daangeffame wayii hin jiru. منها أمتى جاتمي سدي سنة 40 قبل النبوة نبي ما أندرتي دبرس نبي ما أندرتي أمتى 40 دبرس بركنا ويا كنا ونجر متكنجروج 23 أمو أمتى كل سدي نبي تأي رسول تأي جراتي umri isaarra amata 40 nabiyyummaan duratti waggaa 40 gaafa nabiyyummaa argatu umri isaadha umri 40 13 immoo hoo nabiyyummaa rasuula ta'ee jiraateedha. Guyyaa du'a isaa malee guyyaan dhaloota isaadha guyyaa kana jedhamee hin beekamu. Laakiin baranni keessa dhalatetu beekama malee guyyaan inni keessa dhalate guyyaa kana wanni jedhamu wayii hin jiru. Rabbiin wamaafuu dhokate wamaaf dhokse jedhe. Nubbi'a bi'iqra nabiyyummaa ni argate iqra qara'e jechuudhaan wa ursila ni ergame bil muddathir suuraa muddathiriin wa baladuhu makkatu biyyi isaadha makka jechu. Nabiyyi fi rasuulli garaagarummaan isaa maali? Nabiyyi jechuun namni tokko shari'aa amantii nama isaan dura shari'aa nabiyyi isa duraatiin ergamee isa sanaan beeksisni itti godhamee namatti geessi jechuun dirqamni isarra hin kaa'amne. Nabiyyiin garaagarummaa hedduu waldhabbii hedduu qaba ulamaan bu'aa kanatti. Nabiyyi jechuun maali? Rasuula jechuun maali? Warri nabiyyi jechuunii fi rasuulli jedhus tokkumaa jedhus jira. Gariin immoo irra guddaan immoo kan jedhanu nabiyyi jechuun shari'aa asiin dura shari'aa nabiyyi isa duraatiin ergamee garuu geessi jechuutti dirqamni isatti hin godhamne. Shari'aan nama isa duraa nabiyyi isa duraa tokko
beeksisatti godhame geessi jechuutti dirqamni irra hin kaa'amne rasuula jechuun shari'aa haaraadhaan ergame geessi jechuun dirqama isarratti godhame kana dubbatanii kasi انقها هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين